waan irra eegamu siif jira taafteef yoo biyya galte biyyatti si wajjin jira biyyatti wal argaa si gargaaruu hin dandeenya jechuudha si galee asitti garuu yoo jarattiin tun akka isaan abdii maaliif kophaas yoo abdii maan amanne nama si galee ko'oon si'aaf abdii maan amanne akkamitti jaartii dhiistee deemti faayachuu danda'a maaliif yoo ati deemtu ofiif lubbuu fitti sodaatu danda'a isi tun harkaa baasee faa maali maan naan jedhanii nakkaanii yookaan waan godhan jedhee sodaatu danda'a abdii waan akkasii akkuma yaada si harkaa jijjiirreef dhagaisiima dhageeffadhu akkuma abdiin as jiraate yaada xiqqishullee taasisi harkaan jijjiirreef kophatti si hime siin jedha si galee dhageettee jirta gara biyya keessatti ilmoo tante qabadhuuti galee anillee deemuuf deema haftee rabbi si wajjin jiraatu atantamaan ilmoo tante yookaan har'a yookaan boru si harkaan geetti atantamaan akkuma ilmoon harka si geetten waan bitattuuf waan godhatu godhadhu fixadhuuti gara biyyaa galee anillee har'a booda guyyaa dhumaati sila yeroo abdiinuu yookaan maanguddoon daa'ima si fiddu sanuyyuu si wajjin argamuun barbaada sila daa'ima san ofuma ammadhee dhungadhee si deebisuun barbaada. Kanaaf waan danda'u hanga ammaa si godhe. Galatoomuu waan hundanaa godhu. Of eeggadhu taafteef rabbi si wajjin haa jiraatu anamma guyyaa xumuraatti deebi'uufi. Caaltu anamma waa'ee hajjiinatti hin qaaqini har'a booda isa baasuuf isa jinnii kana haasoo fi dhufu. Sayid akkamitti hajjii hidhaatti dhiistee deemtare akkamitti hidhaatti dhiisnee deemna. Bari isa hin baasa sila innis garaana nyaate anallee achi dhukkubsatuun garaana nyaate. Namitti hin digimtiin dhamaasuun garaana nyaate hin dhabee malee inni jaalateeti miti ammaatan miti. Gasumaan jedhame anoo toloo beekira. Inni isa hin baasa isiin immoo digimtii itti goote dhiisuu isii jaalata sin jaalatu dhaqeetiin isii dhaabaasa achiin miidhamtaati. Naa jibbu baqaan himee yeruma isaan inni dhaabee annan deema. Inni dhaabee. Isii baasaa si qaban asitti ani hin baasu waan hundaafu. Sayid rabbi je'eeti baasa ka otoo hin baasin hin deemin. Caaltu hajji moo? La hin keessa hin jiru. Yoo sama Sayid miiluma kelleessi dhungadhaafi. Caaltu hin baasuun. Ani hin baasu waa'ee baasisii naasee. Baasi kaasa'eet kan machaan si gaafata. Birrii yoo isaan qassii dabalaa ilmoon tata akka sarka jechuudha. Birrii hin barbaadu birrii waan tokko hin barbaadu. Kalaas caaltu anam hajji hin baasu. Tamam rabbi je'eeti. Marsaa kana ani hin baasu. Kanuma qofa toloo jedhe kanuma qofa caaltu marsaa hin jiru caaltu waan takka hin ta'u hin fayyadu. Sayid yoo sama caaltu marsaa kan baasu. Rabbi je'eeti Sayid. Laa kalaas caaltu fitadhe nama. ወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد الدعوة تكينا كم يتني بقى جرات تنيشا قيارة ديفيد في جرا إيش جرا كونوا أسمان أبدي كان جرا ديفيد في جرا مالف ديفيد في أرى جالتو تهجمه في فيديو أوديو جدارين سنة نتيجة جرتيه شولا أرى عبد الله لو كده تنين أصدق عبد الله كده شولا مالفي جالتو هم بربادي في شولا ممكن يو كسا ياد الجرسي السولا ده شولا مالفي يو كسا أنا مالجي شولا في جالتو هم بربادي أك إلمون إسي هرك جين akka biyya kana baatu barbaade mallaqa illee xiqqoo qabadde dhufe doolaara 2000 jechuudha wace fintaatii caaltuu kennaaf jechuudha yeroo caaltuun dhuftu doolaara 2000 takka fide caaltuu kennit biyya kana ilmoo tante qabadhu tikeetti muradhu baafadhu jedhee caaltuu gargaaru dhufe jechuudha kanaaf caaltuu ammas waamee jira yeroo an sagalee itti wanti jedhu uffata ofirraan qabnu fakkaate uffachuu deemte sitta jama kootti waamee jira jechuudha asitti yeroo dhuftu waamet itti himaa jechuudha maal jedhee itti himaa caaltuu ajjii fi mucoolleen hidhaa keessaa taa'anii ilmoo tante qabadhuuti gara biyyaa galee anillee har'a guyyaa dhumaati asitti argamu deemu karaa deemuuf deema jechuudha kanaafu caaltuun ilmoo fi qabattee akka biyya galtu barbaada jechuudha maaliif jarattiin tun hidhaa baate amma miidhuu dandeetti hagar mana hidhaa keessatti eega aaran jechuudha yoo gabbaate namitti maraattuun sun miidhuu dandeetti tana caaluyyuu ammatti ilmoo asitti magaalaa keessatti harkaa yoo argatanitti booda harkaa fageessuu dandeetti fudhattee jechuudha magaalaa kanaan ala biyyaa harkaa bahuu dandeetti jechuudha bakka fagoo geessuu dandeetti kanaafu wanta jechuudha caaltu mallaqa kenneef takka ilmoo qabattee gara biyyaa galtuu fi walumaa galatti kan itti mudeema waan isin jettu wajjin kan laalu ta'e jechuudha akkasii mallaqa amma kennuuf kanallee kennaa miti kan kennuuf doolaara 2000 narraa hin hafne hagas hundallee kennuuf namni xiqqoo walii kennaa garuu kun birrii guddaadha naannoo birrii Itoophiyaa 300 ta'e jechuudha doolaara 100
kuma 15 fi 200 kuma 15 fi 300 hanga 500 jechuudha. Walumaa galatti kanaafuu doolaarri 2000 ammoo 300 fi wayini ta'a jechuudha. Sharafa amma jiruun baankittis garaagaruma birri xiqqishuu qaba jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadam birri kana kenneefit akkamitti irraa fudhadha deebisee booda haa isin biyya galtu eegat YouTube hajji shaashituuf ka jedhu abdii wajjin marannee xumurree jira jechuudha gurguruuf. Akkami gurgurra haala mijeessu jira bilbila gaafachiisne jira bakka email jiru nu himi jenneen manidhaa keessatti namitti maraattu san gaafanne maan nu deebiste sin bilbilli na bira hin jiru ganna baasaati akkas isin kennaa itti. Namni sun immoo jedhee isin kennine yoo danda'ame tumsiisne achumatti ifaan qabsiisne akkuma viidiyoo kaanisitti akkuma dubbii kaan himsiisnetti ifaan gubanit yoo isin himtee bilbila fiddee email san abdiin irraa fuudhee wanti viidiyoo yookaan if abdii irratti abdiin achi yoo irra waraabaan illee bakka jirraa irra waraabeet subscribe mucaa wayii argadhee subscribe kuma dhibbaan guutaa uummati qofa kuma 20 wayii tofe isinillee subscribe godha walumaa galatti email shaashituuf ka jedhu kan namitti maraatti irra gadhiisu san isa san subscribe kuma dhibbaan nugaa maaliif irraan fuuna eegarraa fuune booda namitti waan badaa san irra gadhiisu irra gurgurreefit caaltuun biyyatti galtee ilmoo fi hojii wacee godhattu kuma dhibbaan guutaa nama kuma dhibbaan bitatu argee jechuudha nama kuma 10 bitatu yaa'u chaanaalli guddaadha doolaara baasitti doolaara kuma tokko ol ni galcha garuu yaa'u rakasaan gurguraa jirra jechuudha subscribe kuma dhibbaa real suudii kuma 10 yookaan dirhama kuma 10 na bitullee argee jira wajjillee yaasuufne jirra abdiin irraa fudhatiin haala mijeessaa achiin booda yookaanis viidiyoo irratti waraabaa abdiillee waraabeet subscribe kuma dhibbaa ka galchitan ni goona ni galchitaniif jennee yaadna namni caaltu jaalataniif yaaddaniif nama kuma 20 wayii tofe duraan kaisi sa'aatiin nam subscribe isa malee qaata kuma dhibba gala kuma dhibba guutaa isin jenna irraa fuune gurgurreet gaafsan gurguree real kuma 10 irraa fuudhe birri tiyatan irraa deeffadheet taafte immoo isii wacii xiqqishullee ka taatuuf taate wacii haa godhattu jechuudha isiif ilmoon isii akka liqaatti kenneef jechuudha birri ittiin gurgurraa akka liqaatti kenneef birri tana jechuudha doolaara 2000 tana kanaafuu akkasiin hin jenna taafte isii wacii kennaafi isiin immoo taafte chaanaala isii irratti akka dalagattu biyyatti galteen gargaarra jechuudha akkasiin hin jedha kanaafuu subscribe godha isin jedha caaltuun dhufa jirti hanga dhumaan wajjin tura assalaamu alaykum okay amma caaltuu dhufa jirti no egaa gadhumaatti السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا أكم جالتو. هيا. نجامي. شرّا قلت سا. وهندافو بقى جمدة. آمين. دائما تيس نجا. بكجير تولي الرجينة أكو جورا كون نهار كان سينة. أكو أنا ما نهار كسينة تيادي. أيام مشي بكجير. كان أبغى أكو نهار كنا جيتي تكون سبر جيتي يادي. تكون أبغى يجرتي. أيوه. بكبينة أكو فوني في الناس كنو. كسي يادي. كان أنا أنا في جيات أموراتي أبدي في ريسكنا تولي جيات أموراتي شو مالي أبدي في ريسكنا أنا دي مهيكا با بكوي سوتشوفي أيوة كنافو أما مالي أدي بيتا هاج ليني تكو مثلا سرين جرو بيتا وأنا سي تقول سنتو تكا كينا فكاتي سرين جرو نجرا نافان شاينا تما فاوي هاساجرا أفان شاينا إيسات براتيو أفاوي ما أمبي أشي برات مدب إيسات جني لين نمتي برسي مدبن mana dhakeessatti mana dhakeessa lama jirani jennileen isii dura ala irratti waa daddaleedde yoo jarri barsanii fi kanaafuu maal jechuu barbaade beetaan isallee sheeka wayii arginee damooza kafalaa fi akka quraana tolchee haga inni fayyuusetti quraana akka itti qaroo goone jirra. Achuma keessatti hin qaraa marka hin qabu gabbaasaa kutaa jira achi irra qaraa mataa faa qabatanii maal jedhanii si galee irra qaraan. Waan akkasii gochaa hin jirruuf isallee rabbaa fayyisu. Rabbaa fayyisu. Eewa ilmoon teettillee ammaa sii dhuftii harka si geetti inshaallah guyyaa gabaabaa keessatti abdii wajjin mari'annee abdiin harkumarraa fuudhee qofa si fidudha. Fedhu har'a fidee fedhu boru fidee boruftaan fidee si harkan geetti akkuma nama harka jirtuutti beeki. Inshaallah. Bakka nagaa jirti nama harka jirtullee waan beekne jirruuf sodaattee tumaan yaa'u isii wanti goote nuu himuu diddee beektaa dur ibidda itti na isiisne karaba isaan guggubne. Achi nimte. Isaan guggubne haala sayin akkasitti ifaan akka guban goone eegisanii bakka jiru himteet bakka himte san irraa immoo nama sun nullee akka barbaannee mana dhaqnee barbaannee akka irra geenne beeknaniin fuudhee nama guddaa wayiitti kenne. Eegalee nama akkasitti kennanii namni sunillee immoo yaa callisanii wanti jechuurraa nama hidhaa jira jidduu kanatti namaaf nama wal ajjeesu jira maal jedhe maanguddoo beekte mire akka nama maanguddoo ta'an callisanii kennu jalqaba waa haasofna
Ayya. Isinummaanuu maaliif isin kenna haati meerreti abbaan meerreti abba kenna nama biraatu nu kenni maal jenne akkas goona wanti illee godhan bakka seeraa hundaa waliin wanti barreeffatan fuudhanii kaanii bakka seeratti barreeffatan jechuudha. Ayya. Karaa seeratti Isaanis of sodaatu gaa'e. booda fudhatanii kaatanii fudhanneetanii ijoollee hidha shamsitanii way ajjeesistanii waan akkasii waan jedhu sodaatan. Ayya. Kanaafuu yeroo fudhanne jettu yookaan haati yookaan abbaan dhuftee ilmooteen fudhanne jedhanii farramanii fudhatan maali jedhanii nullee immoo ilmoo namaa qabatanii akka ta'u wanjala okkamsanii akka qaban jennee wanti hin jenna. Jennee waliin kaanet humna illee fuudhu allee turre maanguddoonni beekamiree gara sanillee dubbina akka dhumannetti numatu itumara waan haasofnu jirra jedhan haasaya qabna. Haasaya san xumuraniitiin fuudhanii tuma wanti jechuudha san yaadini abdiin fideesti kenna ani yoo har'a booda jiraachuu illee baadhe jechuudha. Shigalee. Aishi bakka rakkoon qabamu shi daa'ima argadhu malee rakkoon. Daa'ima santiin argattaa akka biraatiif hajjillee quraanitti karaa jiranii inshaallah innis ni fayya nagaan ta'a. Kanaafuu isaaf mucaa'olleen wanti goona akka argitee hidharraa hin baane akka turan goona akka achitti shaman akka torturan achitti. Achi turanii haa baratanii yoo. Barnoota ta'uu fi. Ani akka ba'an hin barbaadu. Kanaafuu maali adda beektaa ammaan? Ani paaspoortiin kan kee qaaman jaayizaa miti? Jaayiza. Jaayiza. Mallaqa xiqqoo fidesii dhufe. Kan maali? Amma faawwa cibsitaatu. Amma mallaqa namni mallaqa hin barbaadu ani. Tun doolaara 2,000. Itoophiyaa gara 300 foyin taati. Ayoo. Akka gabbuusitti waciin godhatta. Of bira qabi. Biyyatti soo gabbuutu waciin godhatta tikkeetti illee doolaara 500. Laa nama birriin barbaadu amma birriin barbaadu seedi. Ani daa'ima argannaan birriin barbaadu. Inni argata beekadhu kan akkuma abdiin yookaan si fidee si kenniin yookaan immoo maanguddoo si fidaa akkuma ilmoon tante harka si geetten tikkeetti kan kee muradhu kurujii dheessifadhu asii waraqaa ilmoota qabadhu gara biyyaa deeme. Si galee miti amma biyya galii waan illee biyya jira inshaallah waan adda addaa waan si rakkisuu jiraate wal agarraachi si gargaara. Taafteef birrii tanallee immoo kennaa osoo hin ta'in si ni fudha booda sirra. Laa ani birriin barbaadu seeti amma birriin rakkisee. Akkam godha siimu waa abdii wajji waa mari'annee yaannee jirra. Yuutuubii telefoon isii harka jira yuutuubii shaashee jedhu kaajji. Kan hojii ishee harka jira. Bilbila isii waan hundasaa ishee harka jira. Eewwa. Email isii harka jira haga isirraa fuunuuf isii nama akkasitti bilbilli harka hin jiru na baasati akkas malee fiduu na bira bakka wayiiti awwaalee maali jetti. Si galee? Abdillee yookaan immoo poolisoonni illee guyyaa irraa yoo tuman namni itti fidee dhufuun oolu. Guyyaa wayiin dhufaame bilbila irraa fuunee email irraa baasna. Email san fuunee si galee? Paaswoordii jirte isin eega qafoo san akka bantu goonet email achi keessaa baasnet yuutuubii san ni gurguraan. Si galee? Ka isin irra marattee amantiin taane achirratti mul'istu. Jinniin taane achirra mul'istu argiteemi? Waan hin taane gootu jarri sidhaa turuu deemanii mire yuutuubii sun bilaasha badurra waan kan keessi situu hajji wajjin lafee guddisee mire yuutuubii sanaa bitullee argee jiraan. Nama reyaala suudii 10,000 yookaan diraama 10,000 nama bitatu argee. Subscribe 70,000 wayii qaba. Yoo xiqqaate baatitti doolaara 1,000 ol ni galcha. Yuutuubiin beekaan. Si galee 1,000 ol galchaa jira jechuudha. Naannoo birrii Itoophiyaa gara 100 fi 65 hanga 200 baatitti galchaa jira yuutuubiin sun. Kanaaf mucaan tokko na dubbisee jira. Reyaala suudii 10,000 fudhachuuf ni bitadhaa jedhee. Garuu maal jedhe shartiidha. Irraa yuutuubii akkana yuutuubii gurguraa qabda inni gaafannaan yuutuubii akkana illee gurguraati garuu ammaaf nama harka jira harkaa fuunee gurguruu deemna maali isin badii irra dadi maal jennaan khalaas subscribe 70,000 wayi an 10,000 ni kafala garuu atiif abdilleen taatanii caaltulleen taatee namni wayi yookaan viidiyoo irra argannaa dhiiset subscribe 100 naa guutaa jedhe 20 wayi tonqata subscribe sanillee immoo yaa hordoftoota timnee akka subscribe sanachi guutan goonet 100 akka godhan ni goona inni 100 goonan irraa fuune ni gurgura birrii wayyaatiin jechuudha. Suudiin kun yeroo biyya geettu wayeef si fayyaddi. Si galee osoo baajaaji matakki illee taatu bitattee osoo mana nyaataa xiqqoo illee banatteetiin masruufa ilmoo teetii goote si fayyada. Gaafsan immoo 2,000 yarraa muradhaan. Ammaaf waan ana amma birriin barbaadu seeti. Qabadhuu nas hin jedhee si barbaachisa. Hin qaanfatiin caaltu. Laa hin qaanfanne dhugaa ammaaf birriin barbaadu. Caaltu qabad. Laala wallaan ta'u. Laa dhugaa. Birrii qabadhu nas hin jedhee dhageeffadhu si waan. Dhiisa nan rakkadhanuu si gaafadha. Innan taajame si gaafadha. Tamaam maqaa biratti birrii suma biraa taa'u dhiisi. Dubbiin akka asin laaltu kanaa miti. Tikeetti yeroo murattu asirraa yeroo baatu kurujiin dhoofista waci jira daa'imaaf iqaamaa isii hin dhoofsista paaspoortii onlaayinii baastee fi baata
adan gadheete ta online yeroo san baastitini akkasii dhufu wata karaa hundana si sirreessa karaa ziima si galee ati waan jirtuuf ati paaspoortii fi qaamaan qabdaa miti waa hunda akkamitti akka ilmoo santeetiif fixxeetiin yeroo gabaabaa keessatti tikeetii murtee fidimtu kanaaf hoteela keessa guyyaa muraasa adan inni teetta magaalaa adan yeroo san birrii guddaa baasta hoteela waan teettuuf nama biroo waan hin teenneef daa'ima teetiif uffata waan bibbitta ofillee hin bibbitatta maatillee harka qullaan galu maal jechuu kan keen oolu birriin tun naannoo birrii Itoophiyaa 300 taatiif doolaarri 2000 tun kanaafuu uummata xiqqeessuullee taatu si fayyaddi jechuudha qixxeellee taatu ati qixxee qabaachuu hin dandeetta tun qixxeellee wacii xiqqeessuullee taatu sirraan cofti ani gaafa YouTube san gurgure nama waadaa nagala jira YouTube san namni bitatu subscribe 100 akka gootanni goona abdii nagarraa fuudhe booda subscribe 100 san akka dabalan gooneet 100 gooneet Real Saudi 10 san fuuneet tiyyarra muraddet taafti si kenna jechuudha kan keetirratti YouTube kan keetirratti immoo teette dalagattaati si galee inni rakkoon qabata kanaafuu akkas goota amma birrii fudhadhuuti hajjillee hidhataa ta'u isillee hidhateetu ilmoo santii qabadhu gara biyyaa gali ani amma booda waan irra eegamu si fixe jira taafteef yoo biyya galte biyyatti si wajjin jira biyyatti wal argaa si gargaaruu hin dandeenya jechuudha si galee asitti garuu yoo jarattiin tun akka isaan abdii maaliif kophaa si waame abdii maan amanne nama si galee ko'oonni si haaf abdii maan amanne akkamitti jaartii dhiistee deemti faachuu danda'a maaliif yoo ati deemtu ofiif lubbuu ofiitti sodaatuu danda'a isi situ na harkaa baasee faa maali maan naan jedhan nakkaanii yookaan waan godhan jedhee sodaatuu danda'a abdii waan akkasii akkuma yaada si harkaa jijjiirreef dhageessima siimaa dhageeffadhee akkuma abdiinuu as jiraate yaada xiqqeeshollee taasise si harkaa jijjiirreef kophatti si himee siin jedha si galee dhageettee jirta gara biyya keessatti ilmoo tante qabadhuuti galee ani illee deemuuf deema haftee rabbi si wajjin jiraatu atantamaan ilmoo tante yookaan arra yookaan boru si harkaan geetti atantamaan akkuma ilmoon tante harka si geetten waan bitattuuf waan godhatu godhadhu fixadhuuti gara biyyaa galee ani illee arra booda guyyaa dhumaati sila yeroo abdiinuu yookaan maanguddoon daa'ima si fiddu sanuyyuu si wajjin argamuun barbaada sila daa'ima san ofuma ammadhee dhungadhee si deebisuun barbaada. Kanaaf waan danda'u hangammaa si godhe. Galatoomuu waan hundanaa godhuudha. Of eeggadhu taa'aftee rabbi si wajjin haa jiraatu. Anamma guyyaa xumuraatti deebiifi. Se'id galatoomii naa jiraadhu. Umurii dheeradhuun siin jedha. Kanatti naa goote eenyuyyuu naaf hin goones jechuudha. Haatiif abbaan kooyyuu naaf hin goone kanatti naa goote. Akkuma itti beektu akkuma ammanatti himtu kana ajiin afaan isaa dhiisee afaan biraa isaa jette yoo ati achitti dhiistee deemte eenyutu achi baasaa hajji. Hajji ba'umsiisaati yaaddaati. Jechuun gaachitti. Haatuman baratu wanti isaa taatu. Laa tumuu haatumani tumuun tumiin hin jenne. Bas yoo ati deemtee anis deeme eenyutu achi baasa moo achuma keessa taa'a. Achumaa taa'u waggaa 5 ta'e waggaa 3 ta'e waggaa 2 ta'e haa taa'u maaliif barnoota isaa haa ta'u tolchee. Inni dhukkuba kaawwatee dhukkuba baateeti rakkoon qabu. Oomishee sheekatti goone sheetichi kaleessa halkan fa'a afaan chaayinaa afaan waan haasa'u eegalee nama arraafatu eegalaanis dhaqee ture. Yeroo dhaqu na dhagaa taanaa kana natti aaritu naa yundubbisu ture mee. Inni dhukkuba isin jennaan mee as baasa jedhee yeroo as baasan ana dhiisee gagdaara fa'aa laala waan lakkoobsee fa'aa waama waan biraa haasa'e. Kanaaf xiqqoo yookaan digimti micoon itti goote akkas godha yookaan immoo cinqaadha hidhaa keessa seenuu isaa sadiif agana guyyaa agana bubbuluu isaatiif cinqamee akkas tattee jira. Ati amma dhagee ati amma keessaa yaadin dhiiraa takkan ta'u namni hidhaa keessa jiru si galee hidhaan maali qoraasuma dhiirati jedhama miti namni hidhame waa hedduu baratee baya jabaatee baya. Jabaatee baratee baya gara waan dhukkubuuf hin jedhe malee. Uummata qiin fayyee kasanii sheekatti godhe sheetichi garuu ganama ofillee beekee maqaa ofillee waamee jedhe dura maqaa ofillee waamu. Sheetichi qaraa jira damooza mindaa bareeda kennee fi halkanii guyyaatti qaraa sheetichi haga inni fayyutti irraan goru sheetichi. Ati waa'ee isaa yaaduu dhiisii maqaa isaa dha'uu dhiisiitii amma tantee qofa asii baafadhu ati. Jarattiin wal gurmaa'anii digimtii akkanaa qabanii mukatti amantiiti. Waan hin taane waan ilmoo xiqqeessuusan ati uummata akkan taatu ilmoo xiqqeessuusan harka qabdaati. Qabadhu gara biyyaa ilmoo tantee galfadhu. Si galee? Yoo biyya dirqama biyya Arabaa taa'u qabee yoo taate si gargaaree Dubaay si oofne yookaan Suudii si oofne yookaan Ordan yookaan biyyoo deemta. Isa meegaluu hin dinne eegaluu nan galani. Daa'ima kiyya arganna nan gala garuu ajjii dhukkubu akkasitti dhiisee. Hajjiin hin fayyaas hin jedhe caaltuu maan ta'u. Inni sooqiddaa miti hin baqu hajjiin. Saamunaa miti achi keessatti hin baqu. Shaama miti. Boba'ee baqeen dhumatu. Gaafa qajeelanii bira gaafsan ofiinuu si barbaacha ilmoo ofii dhufa. Namitti jinni tan asitti dhiisee jechuudha. Guyyaa san si barbaachanii dhufa. Gaafsan si dhufa. Yoo fayyaa qabaate yoo fayyaa qabaate dhufa garuu inni fayyaan qabu jettee. Ta'a amma fayyaan qabu yoo gabbee maan si godha ka fayyaan qabne. Mana yaala geessaa yookiin immoo bakka sheekaa geggeessaa. Isaan baasta. Hajjiin yookaan dhibame diraama akkasii dalagaa achi keessatti. Hidharraa ni baasta garaan nyaatee baasna. Inni boru mucoosan gabbaasa. Akkam taate? Abaasu kan inni baanaa. Abaasu.
Nandema mana. Caaltu fayyaalummaan kun sittaafu ammas baradhu. An amma booda guyyaa duraa dongora guddaa dalage. Saahiba wajjin nyaanni dhuunee wajjin jiraanne beekan wajjin yeroo haara dhufne irraa jedheetiniin guyyaa duraa hidharraa isa baase. Dongora. An hidharraa baasu saniin hagarraa waggaa meeqa guutuu azabamte jechuudha. Waggaa tokko waliin taane. Waggaa tokko darbeera. Azabamte jechuudha tamma. Si galee sababbiin kan hunda si godheef waan hidharraa inni beef. Yoo jaarrachuu amma hidhaate xiqqeenyu si jijjiiruu san ta'e ilmoo san ta'e jijjiiruu. Namni tokko nan jedhu garuu xiqqoo waan dhukkubuuf xiqqoo natti dhagahame malee. Haa dhukkubu san rabbi fayyisa hamata kan ta'u dhukkuba rabbi irraa kaasaa rabbi fayyisa. Dhibee rabbi irraa kaasu jedhi du'aa godhiif. Taaftee ilmoo ta'e qabadhu gara biyyaa har'a boru sin jedhin abdiin yookaan har'a galgala yookaan boru ilmoo harkaan siin ga'a. Akkuma kana fudhatteen qad jedhiitii gara biyyaa ilmoo sanatti qabadhuuti. Ani immoo gara biyyaa uffata yoo asitti hin bitin uffata asitti hin bitin adanii bitatta deem. Maaliif ana har'a qofaas jira. Si galee bitam qad jedhiitii ka'ee socho'u. Galuu nan galame seeti. Xiqqoo achi gara na nyaate malee. Manammaa asirraa magaalaa kanan jijjiiradha. Har'uma jijjiira yookaan boru subii. Achi gara socho'uu danda'a. Hajji gara nyaateef jinni gara nyaatettee garaa laaftee asitti haftee deebistee hin boo'in yoo bootan keessa hin jiru. Boombo an daa'ima kiyya arganna guyyuma sana tikkeetti kutadhee gala yoo barbaade. Kaalaas daa'imni harka si geennaniin caaltuu itti ka'ee deema. Anamma waa'ee hajjiin ittiin qaaqini anarra booda isa baasuuf isa jinni kana haasuuf hin dhufne. Sayid akkamitti hajji hidhaatti dhiistee deemtare akkamitti hidhaatti dhiisnee deemna. Bari isa hin baasa sila innis garaa nyaate anallee achi dhukkubsatuun garaa nyaate. Namitti hin digimti hin dhamaasuun garaa nyaate hin dhabee malee inni jaalateeti miti ammaatan miti. Gasumaan jedhame anoo toloo beekira koo. Isa hin baasa isiin immoo digimti itti goote dhiisuu isii jaalata sin jaalatu. Dhaqeetiin isii dhaabasa achiin hin miidhamtaati. Naa jibbu baqaanii mee yeruma isaan inni dhaabee annan deema. Inni dhaabee. Isii baasaa si qaban asitti an hin baasu waa hundaafu. Sayid rabbi je'eeti baasa ka'utu hin baasin hin deemee. Caaltuu hajji moo? La hin keessa hin jiru. Yoo sama Sayid miiluma kelleessi dhungadhaafi. Caaltuu hin baasun. Ani hin baasu waa'ee baasisii naasee. Baasi kaasa ittiin machaan si garaa. Birrii isaan qasii dabala ilmoon tata akka sarki jechuudha. Birrii hin barbaadu birrii waan tokko hin barbaadu. Kalas ani baajii ana caaltu ana hajji hin baasu. Tamam rabbi jeetii. Marsaa kana ani hin baasu. Kanuma qofa toloo jedhe kanuma qofa caaltu marsaa. Injiru caaltu waan akka hin ta'u hin fayyadu. Sayid yoo sama caaltu marsaa kana hin baasu. Rabbi jeetii Sayid. Laa kalas caaltu fixadheera. ወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት